Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haalli fayyaa isaanii sadarkaa yaaddessaa irra gahuutu dubbatamaa. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa dachi Oromooti. Kana saalfachuun qabu. Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate, akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate, Finfinneen kan Oromooti. Dhimma Finfinnee irratti Finfinneen kan eenyu jettu paartiin badhaadhinaa? Finfinneen kan uummattoota biyya kanaa guutuuti. Garuu immoo walfalmiin akka jiru hin beekne. Uummanni Oromoo immoo Finfinneen kan kooti paartiin badhaadhinaa akka naa falmu nan barbaada akka naa kennu nan barbaada jedhee. Dhugaadha. Falmiin sun akka jiru hin beekna hin hubanna. Gaaffii Finfinneeti. Finfinnee wajjin wal qabsiisee fedhiin addaa dantaan addaa Finfinneen Oromiyaan Finfinnee irraati qabdu irratti ammas uummanni ni gaafata erga murtaa'etu to'eera seeratti baastanii uummanni Oromoo yookaan immoo naannoon Oromiyaa dantaa addaa Finfinnee irratti qabaachuu danda'u murteessu maaliif dadhabdani gaaffiin jedhu sun kaa'u matarraa. Gaaffiin kun gaaffiin waa'ee magaalaa Finfinnee kun gaaffii uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waggoota dheeraadhaaf gaafataa ture. Kanaafuu Finfinneen tan Oromooti Oromiyaa jala turte bakka itti nu deebi'uu qabdi jechuudhaan gaaffii kana yeroo dheeraadhaaf gaafataa ture jira. Haa ta'uuti paartii badhaadhinaa yookiin paartii yeroo ammaa kana biyya bulchaa jiruuf gaaffii kana dhiisee jira jechuudha. Gaaffii kana nu deebisa jechuudhaan paartii badhaadhinaatiif dhiisee jira. Gaaffiin kun waan hin deebineef gaaffii kana paartii badhaadhinaatiif akkam gootan jechuudhaan gaaffii kana dhiyeessee fi jira. Mee maal jedhanii deebisan? Kanaanis wal qabatee Finfinnee qofa odoo hin ta'in iddoon adda addaa akkuma duras ka'aa ture iddoo walitti gaaffiin adda addaa irratti ka'u baay'eetu jiru. Kanas hundee irraa hiikuutu barbaachisa. Har'a akka duubatti deebi'uutti kallattiidhaan qofa murteessinee yoo deemne madda walitti bu'iinsaa akka hin taane sodaan waan jiruuf hundee irraa mariidhaan waliigaltee uummattoota biyya kanaatiin hoodhu kenniidhaan gadi taa'amee mari'atamee heerri jijjiiramuu fooyya'uu qabe fooyya'ee hundee irra deebi'uu qaba bifa jedhuun ture jechuudha. Kanaafuu waan kun waan paartiin kallattiidhaan deebisu akka hin taanee fi haala isaa barbaachisu immoo haala mijeessuu irratti kallattiidhaan paartiin keenya kan irratti hojjetaa jiru ta'uu kaasuun barbaachisaadha. Dhimma Finfinnee irratti Finfinneen kan eenyu jettu paartiin badhaadhinaa? Finfinneen kan uummattoota biyya kanaa guutuuti. Garuu immoo walfalmiin akka jiru hin beekne. Paartiin badhaadhinaa yookiin paartiin yeroo ammaa biyya kana bulchaa jiru waa'ee magaalaa Finfinnee akkana jechuudhaan deebisee jira. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromooti. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf gaaffii kana gaafataa ture jira. Finfinneen teenna turte. Kanaafuu nu deebi'uu qabdu jechuudhaan yeroo hedduu yeroo dheeraadhaaf gaafataa turanii jiru. Ammas paartiin kun paartiin badhaadhinaa gaaffii kana nu deebisa jechuudhaan gaaffii kana paartii kanatti dhiisanii jiran jechuudha. Kana qofaa miti waa'ee afaanii afaan Oromoo afaan hojii biyya kanaa ta'us qaba jechuudhaan gaaffii kanas paartiin kun nu deebisa jechuudhaan gaaffii kana paartii kanaaf dhiisanii jiru. Haa ta'uuti paartiin badhaadhinaa gaaffii kana waa'ee magaalaa Finfinnees akkana jechuudhaan deebisee jira. Inni biraa ammoo paartiin adda bilisummaa Oromoos waa'ee kana irratti gaaffii gaafatamee waa'ee magaalaa Finfinnee kana yoo biyya kana carraa biyya kana bulchuu argattanii jettan magaalaa Finfinnee akkam gootu uummata Oromootiif deebiftumoo akkuma paartii badhaadhinaa kanatti deebii kennisu jechuudhaan isaaniifis jechuudhaan adda bilisummaa Oromootiif paartii kanaafis gaaffiin waa'ee magaalaa Finfinnee kun dhiyaatee fi jira. Finfinnee wajjin wal qabsiisee jiran yoo mootummaa yoo taatanii maal goota akkamittiin deebistu? Uummanni Oromoo isin eega waan. Isa imaammata keenya keessatti ifatti keenya jirra. Imaammaticha akka jirutti qabxiiwwan 15 kan tarreessine. Dhimmi Finfinneen jalqaba eenyuuf jiraattota isheedhaaf kan mijattuu taatu akkuma kana immoo Finfinneen qaama jurisdikshinii Oromiyaa ta'a. Abbaan biyyummaa Finfinnee kan Oromiyaadhaan gaggeeffamu ta'ee garuu uummata isheedhaaf akka ishee mijatutti kan imaammata keenya keessaa. Lammiileen immoo achi keessa kan jiraatanii Finfinneen kan hunda keenyaati jedhanii kan kaasanis jiru. Uummata warra sana immoo maal gochuu dandeessu? Addi bilisummaa Oromoo isa kanarratti ifatti qaba. Lammiileen Oromiyaa keessa jiraatan warra Oromiyaa keessa jiraatan mirga Oromoon qabu qabaatu. Finfinnee qofatu hin taane Oromiyaa guutuu keessa lammiileen jiran hundi isaanii mirga lammiileen Oromiyaa qaban qabaatu. Waa'ee magaalaa Finfinneetiin wal qabatee gaaffii uummanni Oromoo gaafataa ture. Paartiin kunis nuti carraa biyya kana bulchuu arganne jenne Finfinneen dachee Oromooti tan Oromiyaati. Oromiyaadhaaf ni deebifna jechuudhaan yaada isaa akkanatti ibsatee jira. Carraa biyya bulchuu yookiin biyya kana hogganu yoo arganne Finfinnee Oromiyaadhaaf ni deebifna jedhee jira. Kana qofaa miti uummanni Oromoo gaaffii afaanis ni qaba. Afaan kenna afaan hojii biyya kanaa ta'uu qaba jechuudhaanis gaaffii kana yeroo dheeraafis gaafataa
ture jira. Waa'ee kanaanis wal qabatee paartiin kun yaada isaa kennee jira. Afaan hojii biyya kanaa afaan Oromoon taasifna jechuudhaan yaada isaa ibsee jira. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa lachi Oromooti. Kanaan deemu kana saalfachuun qabna. akkuma Maqaleen kan Tigraay taate akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate Finfinneen kan Oromooti. Biyyi kun lafti kun dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf hin taatu gana quba qabaadha. Waa'ee Finfinnee yeroo gaafattu ati hin qaanfattu mataan kan kee Maammed Siraaj. Qaama kee irraa miilli kun keetii garaan kun keetii mataan kun keetii ijji kun kan eenyuti jettee miti kan gaafattaati. Qaama namarraa namni qaama namaa miila kan koo ta'uu argaa. Duwida koo ta'uu argaa mataan koo ta'uu argaa ijji na gaafatu nagaadhaan jedhu ofuma isaatiif wallaanamuu qaban jedha nagaa. Finfinneen eenyuti ana baluuti maal jedhamu kun isa maaloo Finfinneen Oromooti kun gaaffii hin qabu irrattuu deebisuun. Kanatti yaada isaanii kennanii jiru. Kun dhugaa jiru. Finfinneen lafa Oromiyaati, dachee Oromiyaati. Kanaafuu Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdiidha. Kun gaaffii uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waggoota dheeraadhaaf kaasaa turani. Inni biraa ammoo Finfinneen yoo Oromiyaa jalatti deebitee jette lammiilee kaawwan irratti miidhaa qaba kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Namoonni hedduus waa'ee kana irra deddeebiidhaan kaasu. Finfinneen yoo Oromiyaa jalatti deebitee Oromiyaadhaan bultee jette uummata kaawwan irratti lammiilee kaawwan irratti miidhaa tokkollee hin qabu. Maaliif yoo jettan yeroo ammaa kan akkuma hundi kennaayyuu beennu Oromiyaa keessa lammiilee hedduutu jiraataa jira. Lammiileen kunneen akkuma uummata Oromootitti mirgi isaanii eegamee fi jiraataa waan ta'eef Finfinneenis kana irraa wanti adda godhu tokkollee hin jiru jechuudhaan namoonni hedduu yaada irratti kennanii jiru. Akkasumas Finfinneen tan uummata Oromoo Oromiyaa jalattis akka deebi'uu qabdu karaa garaagaraatiin namoonnis yaada kennanii jiru. Akkasumas uummannis gaafii kana haga ammaatitti nuu hin deebine jechuudhaan paartiilee kanneeniif gaafii kana dhiyeessee isaanis deebii kana fakkaatu irratti kennanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haalli fayyaa isaanii sadarkaa yaaddessaa irra gahuutu dubbatamaa jira. Torbaan muraasa darbaniif ija uummataa duraa kan dhokatanii fi waltajjiiwwan mootummaa adda addaa irraa kan fagaatan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhukkuba cimaan kan qabaman yoo ta'u yeroo ammaa kana dhaabbata yaala olaanaa Abuu Daabii keessatti yaala fayyaa argachaa akka jiran maddeen gabaasatii jiru. Pireezidaantichi yeroo ammaa kana hospitaala beekamaa Yuunaayitid Arab Emireet keessatti yaalamaa kan jiran yoo ta'u haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'utu himame. Jirraa miidiyaattu gabaase. Torban kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti oduun kun namoota hedduu rifachiisee jira. Haala hamaa keessa jira, haala ulfaataa keessa jira, dhukkubsatee jira. Biyya alaatitti yaalamaara jechuudhaan oduu kana qopheessanii namoota hedduu dogoggorsaa turanii jiru. Haa ta'uuti walumaa galatti oduun kun oduu sobaa ta'uun isaa mirkanaa'ee jira. Akkasumas namoonni itti dhiyaatanis waa'ee kana jechuudhaan oduun kun oduu sobaa ta'uu isaa mirkaneessanii jiru. Pireezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan yeroo ammaa kana maal ta'anii jiru. Deebii itti kennuu hin barbaanne ture. Kijibni akkanaa yoo baay'atu garuu burjaajii uummata keessatti uuma. Kabajamoon pireezidaantiin Shimallis Abdiisaan dhukkubsataniiru oololli jettu kijiba dhugaarraas kan fagaatedha. Duubaay sinnaqnee asuma Finfinnee biiroo isaanii keessa hojiirra jiru. Odumateeyyuu biyya biraa deemanii yaaluu osoo qabanii yeroo akkanaatti Duubaayitti yaalamaa jiru oduun jettu baay'ee na kofalchiistee jirti. Hundaafuu pireezidaantiin keenya hojii biyyaaf uummataaf halkaniif guyyaa hojjetaa jiru. Kanaaf olola kijibaan lafa hin dhiphisinaa hojii biraa barbaadadhaa jechuun obbo Dammaqee Nagaasaa fuula feesbuukii isaan irratti deebii kennanii jiru. Viidiyoo kanneen irratti yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Yaadni keessan na barbaachisa. Kana qofaa miti wanti sirreessuu qabus yoo jiraate kana sirreessi jechuudhaan koomentii jalatti na barreessaa. Haga maatiitti ilaaltanii namoonni maatii hin ta'in sabiskiraayib godhuudhaan maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo biraatiin walagarraa hangasitti turtii gaarii.